Istani har'a video kana pyramid and cone kan jedhu waliin ilaalla. What is pyramid and what's cone? Cone fi pyramid maalidha and what's difference between them? And what's difference between pyramid and prism? And what's difference between cone and prism? Cylinder kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Amma xumura video kanaatti na waliin tura iyyota keessaniif qooda video kan goos like na godha. Ayye inni jalqaba kan laallu piramidii. Piramidiin bifa kana kan fakkaatu kan qabudha. That piramidii jechuun as point irraa kan ka'e jechuudha. Beeziin isaa immoo kun akkasuma agartan kanaanii that kana kan fakkaatu yoo jechuudha. Beeziin isaa that polygonidha jechuudha. Beeziin isaa polygonidha. Polygon jechuun that roga sadii ta'uu danda'a, roga afur ta'uu danda'a, that roga jaha ta'uu danda'a jechuudha. Waan barbaade ta'u garuu beeziin isaa polygonii kan ta'ee fi point irraa kan ka'e bifa kana kan qabu that piramididha jennaa jechuudha. Beezii tokko qofa qaba jechuudha. It has only one base, okay? It has only one base. Beezii tokko qofa kan qabudha jechuudha. Fakkeenyaaf prismii keessatti beezii lama qabamti that bifa kanaan ka'e jechuudha. Yoo ta'e amma prismii jechuudha bifa kanaan ilaala. That kun prismiidha. Prismii kana keessatti ilaala kun asiin amma that bifa kanaan beezii lama qaba jechuudha. Tokko isa jira kana beezii tokkodha kuni. Inni irra keessaa kunis beezii tokkodha jechuudha. Okay? Kanaafuu beezii lama qaba jechuudha prismii. Inni kun garuu piramidiin garuu beeziin isaa tokkitti jechuudha. That beeziin isaa see kanadha jechuudha. That kun beezii piramidii piramidii jechuudha. Piramidii jechuudha. Kanaafuu beezii tokko qofa kan qabudha jechuudha. Okay, fi amma immoo kan laallu maalidha? Tarmiiwwan isaati. Tarmiiwwan tokko tokko as keessatti fayyadamnu jiru jechuudha. Inni jalqabaani lateral edge dha. Lateral edge kan jennu laala. Kuni lateral area jennaan kana. Isa kana lateral area dha jennu. Lateral area dha jechuudha. Iseen kun asitti kun jechuudha lateral edge jennee waamna jechuudha. Laatee kanaan jechuudha. Kun see kana argaa jirtanti. Kuni lateral edge dha jechuudha. Lateral edge jennee kan waamnu isa kanadha jechuudha. Noo qarqara kanarra kan jirtu jechuudha. Asirra kan jirtu jechuudha. Okay? Kun gidduu kanatti argaman lateral edge dha jechuudha. Walakkaa irratti argamu kun sin jedhe kun immoo bal'inni gidduu kana jiru lateral area dha jechuudha. Kuni lateral area dha jechuudha. Okay, inni kan biraan immoo seen jechuudha. As beeziin jedhamti beezii dheera. Seen kun immoo beeziidhaa fi lateral area gidduu kan jirtu kana ilaala. Agartumti see kana jechuudha. Laatiddi kun immoo maalidha jechuudha? Lateral base edge jechuudha kun immoo base edge dha jechuudha. Jennee waamna jechuudha. See kana immoo gidduu kana kan jirtu kanaanii jechuudha. Amma immoo ilaala addatti jechuudha. Addatti asirraa kaanee ilaala asirraa kaanee jechuudha. Asirraa yoo gadi dhumne jechuudha. Lateral edge miti kun kan biraa ilaala asitti. Asirraa kaanee akkas gahaa gadi dhumne jechuudha. Ni galee asii kaanee jechuudha. Lateral area keenya irra jechuudha. Asii kaanee bifa kanaan asirra gadi dhumne jechuudha. Iseen kun immoo slant height dha. Ilaala asirratti eeggadha. Iseen kun slant height. Slant height jennee waamna jechuudha. Slant height jennaan isee kanaan. Isee asirra qofa jirtu kanaan jechuudha. Lateral edge dhaan garaagara seenu. Okay? Slant height dha jechuudha seenu. Slant height. Inni kan biraan immoo asirra perpendicular walakkaa kanarra jechuudha. Walakkaa kanarra perpendicular kan dhaabbatu ilaala akkasitiin. Walakkaa irra jechuudha. Ni galee walakkaa asii kaatee dhuftee walakkaa kanarra gad dhaabbattuun immoo maal jennee waamna jechuudha? Height. Or height kanaan altitude jennee waamna jechuudha. Altitude. Okay? Gaafa altitude kuni perpendicular taatee jirtu jechuudha. Perpendicular to this. Akka ittiin bifaan perpendicular yeroo inni ta'u jechuudha. Beezii keenyaanii piramidii akkasiitiin maal jennee waamna? Piramidii altitude keenya perpendicular ta'een rectangular pyramid akkasitiin daat kun amma rectangular dha. Rectangular kan jennuuf rectangle waan ta'e beeziin isaa beezii irratti hundaa'uudhaani daat hexagonal pentagonal jennee waamna. Innis waan biraadha. Bifa kanaan jechuudha right pyramid jennee waamna jechuudha. Yoo kun right akkasiin ta'e jechuudha right pyramid jennee waamna jechuudha. Fakkeenya kan biraa akkuma isin jedhe maqaa yeroo kennuuf beezii kana irratti hundaa'uudhaan kan kennuuf. Beeziin isaa kun yoo inni rectangle ta'e rectangular pyramid jennaan. Yoo inni hexagonal yookaan roga jayuu ta'e immoo hexagonal pyramid jennee waamna jechuudha. Kanaaf kun asitti maal jechuudha? Rectangular pyramid dha. Maaliif roga afur waan ta'eedhaaf beeziin isaa 1 2 3 4 bifa kanaanii maqaalee kennuufi dandeenya jechuudha. Inni kan biraan gara kooniitti gaafa dhumnu kooniin immoo beeziin isaa kan geengoo ta'edha laala. Beeziin isaa geengoodha jechuudha kan kooniidhaaf. Innis maal qaba? Asii laala asii edge qaba jechuudha. Lateral edge qaba. Lateral edge ni qabaata jechuudha innis. As lateral areas qaba jechuudha. Lateral area naannoo kanarra kan jirudha jechuudha. Okay?
lateral area ni asirra kan jiru lateral area dha jechuudha kun jechuudha lateral area isaati jechuudha. Okay, inni kan biraa askeetti kan laallu kun see kana jechuudha. Hojjaan askeetti argamtu kun jechuudha. Seesitti keetti argamtu kana jechuudha ammas. Akkuma kan kan pyramid altitude inni waamna jechuudha. See kun altitude keenyadha jechuudha. Perpendicular kan taate kun jechuudha. Altitude. Perpendicular yoo isin taane garuu prismichi perpendicular hin ta'u jechuudha. Slant yoo ta'e jechuudha. Kanaaf inni kun right cone dha jennee waamna jechuudha. Right cone. Sababni right cone jennee fi asitti altitude keenya kun radius wajjin perpendicular argate jirtu fi right cone jennee waamuu dandeenya jechuudha. Kun termiiwwan tokko kan termiiwwan piramidiitiif cone yoo ta'e amma immoo gara formulaatti ilaalla. Formula lateral area centimeter lateral area qabna inni irra lateral area ni wal qixa akkamittiin shallaguu dandeenyaadha amma immoo akkamittiin shallagna 1/2 p times l dha that l keenya data akkasitti xiqqaa ta'uu qabdi jechuudha bakka bu'een kana. Kanaaf as p meedha parameter kuni that parameter and the other one is l immoo slant height dha slant height jechuudha. Okay, kanaaf iyyuu l akkuma isin jedhe lateral area dha jechuudha. L ni lateral area dha jechuudha. Lateral area bifa kanaan lateral area yookaan immoo see kanarra lateral area sitti agarsiisa isa sana bifa kanaan shallagna jechuudha. Inni kan biraan kan nuti shallagnu maalidha? Total area total immoo wal qixa baay'ee salphaadha. Lateral area plus area of base dha jechuudha. Or base area jechuudha. Base area immoo that maalidha? Base area kan jennu immoo kun area base sanarra jirtu jechuudha. Okay, area base sanarra jirtu. Seenaan base area jennee waamna jechuudha. Lateral area ni agarsiisa. Kanaafuu totaliin 18 area totalidha jechuudha. equal to 18 area totalidha. Okay, inni kan biraa as keessatti kan laallu area of base kan ittiin shallaguu dandeenyaadha. That area of base akkaataa sanatti hundaa'uudhaan polygonii nuu kenname sanatti hundaa'uudhaan shallagan. Polygonii sun yoo fakkeenyaaf rectangle yoo ta'e maal ta'a? Yoo rectangle ta'e length times width. Yeroo sadii ta'e maal ta'a? That yeroo sadii ta'es bifuma sanaan jechuudha. Kan akkaataa nuu kenname sanarratti hundaa'uudhaan shallagna jechuudha. Yeroo sadii ta'es bifa wantoota akkama kan prismii sana keessatti akkaataa fayyadamne sanaan area of base fayyadamne fakkeenyaaf 1/2 base times h gosoota yeroo sadii sanaan jechuudha. Yookaan yoo yeroo sadii sun isaa wal qixa ta'es that heroin formula fayyadamuudhaan kanaan base sana shallagna jechuudha. That wanta nuu kenname sanarratti hundaa'uudhaan area of base shallaguu dandeenya jechuudha. Okay, inni kan biraan volume isaa maal ta'adha? Volume kan cylinderiitiif jechuudha. Kan cylinderiitiif dhiifama kan piramidiitiif jechuudha. Kan piramidiitiif volume wal qixa 1/3 times area of base times height dha jechuudha. Okay, volume kanaan shallagna jechuudha. Asitti waan isinitti himinaaf tokko ilaalaa area total area wal qixa AL or lateral area plus area of base. Area of base kana yeroo prismii keessaa times 2 goona turre. Okay, times 2 amma garuu times 2 hin goonu. Sababni nuti times 2 hin gooneef maal? Base tokko qofa qabnaadhaaf ilaalaa kottaati. Asitti base meeqa jira? Tokkitti. Kan prismii yoo ta'e akkuma isin jedhe base lamatu jira yaa ta'eef area sana maal goona? 2 times area of base goona jechuudha. Amma garuu area 2 times area of base hin goonu. Maaliif base hin qabnu tokkicha waan ta'eedhaaf bifa kanaan total area argachuu dandeenya jechuudha. Kottaa immoo gara silinderiitti deebina jechuudha. Silinderiidhaa fi area total akkamitti argachuu dandeenya? Area lateral area akkamitti argachuu dandeenya jedhudha. Area lateral area ni wal qixa ta'a. Lateral area keenya jechuudha prismii keessatti. Maal ta'a? Akkuma kan piramidii prismii tun taane silinderii keessatti jechuudha dhiifama. Kan silinderii keessatti akkuma kan piramidii jechuudha. 1/2 times perimeter times slant height dha jechuudha. Okay, haa ta'uti garuu perimeterii naannawaan kan silinderii yeroo safarru naannawaa maalitti fayyadamuun safarra? Geenguutti fayyadamuun safarra. Okay, kanaaf iyyuu naannawaan as keessatti maaliin bakka bu'a jechuudha? 1/2 naannawaa maal jechuudha? 2 pi r bakka bu'a jechuudha. Okay, 2 pi r bakka buusna jechuudha. Times slant height dha jechuudha. Asii tuuntuudhaan gaafa baddu kanaaf iyyuu lateral area jechuudha. Kan silinderiitiif maal ta'a? Pi r slant height ta'a jechuudha. Bifa kanaan lateral area argachuu dandeenya. Inni kan biraan area of base
area of base ni kan cylinderiidhaaf I mean ifama kan koonii jechuudha kooniidhaaf area of base ni maal ta'a geengoodhamti kanaafuu pi r square ta'a jechuudha geengoodha hundeen isaa geengoodha jechuudha laat kun koonii keenya yoo ta'e laala kun geengoodha jechuudha ni galee geengoon immoo area kan barbaadu ni pi r square aan jechuudha laat kanaan area of base mun kan argachuu dandeenya jechuudha inni kan biraa area total wal qixa maal ta'a jechuudha lateral area plus maaliif jechuudha base area dha jechuudha or area base area jennee gochuu dandeenya jechuudha laat bifa kanaan total area moo argachuu dandeenya kan koonitii fi jechuudha waan sin galee tokko tokkoon comment irratti na barreessaa tole asitti lateral area kan keenya maal jenneer pi r times slant height dha innirra plus area base immoo pi r square dha innirra kanaafuu kana komanii yoo keessaa fuune jechuudha laat komanii gaba keessaa baasnu pi r into l plus r jennee bifa kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Bifa kanaan ibsine kitaabota tokko tokko irraa bifa kanaan waan ibsuudhaaf akka ibsuu dandeessu jechuudha. Bifa kanaan hojjechuu dandeessu jechuudha. Karaa isin salphatiin hojjedha. Hundaafuu inni kan biraan area of that means volume of cone. Volume of cone maal ta'a? Equal with 1 over 2 tuntaan 3 kuni 1 over 3 volume yeroo ta'u 1 over 3 jechuudha. Area of base times height dha jechuudha. Okay, haa ta'uti garuu 1 over 3 area of base ni kan koonii keessatti maal ta'a jenneerra pi r square dha jechuudha times height dha. Bifa kanaan argachuu dandeenya jechuudha. Bifa kanaan volume kan koonii argachuu dandeessu. Okay, for example amma fakkeenyaaf piramidii akkasii tokkotu nu kenname yoo ta'e piramidiin kun ilaala asitti beeziin kun jechuudha 8 cm dha square dha 8 cm and altitude immoo altitude jechuun that asii ka'ee jechuudha ilaala asii ka'ee amma asitti kan dhufu jechuudha asirraa ka'ee amma asitti jechuudha kan dhufu that bifa kanaan asii kaatee amma asitti kan dhuftu hojjaan inni qabu sun jechuudha asii ka'ee amma asitti kan dhufu 3 cm nu kennameera jechuudha that amma asitti kan jiru 3 cm dha jechuudha yoo kana ta'e maal barbaanna find qofaan lateral area barbaadi lammaffaan total area barbaaduun base barbaaduun or area of base barbaanna jechuudha as keessatti okay kanaafuu jalqaba lateral area barbaanna lateral area equal with 1 over 2 perimeter times slant height dha jechuudha asitti slant height nuun kennamne jechuun asitti ilaala slant height nuun kennamne jechuudha that means asitti jechuudha slant height kuni see kana yoo ta'e jechuudha ilaala asii kaasee kanarra kun asirra akkasitiin qabna yoo ta'e jechuudha ilaala kun akkasitiin jira yoo ta'e slant height jechuun see kamidhaan isin jedhee see asii kaaftee asirra akkasitti dhuftu kanadha jechuudha okay kanaafuu asitti immoo nuun kennamne jechuudha seen kun see kana argachuudhaaf maal goona piramidii nuu kenname right piramidii waan ta'eedhaafi asitti jechuudha kun that means heightiin keenya yookaan altitudein keenya perpendicular jechuudha kanaa wajjin perpendicular dha jechuudha okay kanaafuu kanaa wajjin perpendicular waan ta'eedhaafi as immoo slant heightiin kun ilaala kana uumee yookaan rog-sadee uumeera jechuudha kana jechuun rog-sadee akkasii tokko uumeera jechuudha rog-sadee kana uumeera jechuudha ilaala that rog-sadee kana uumeera jechuudha rog-sadeen kun immoo right angle triangle dha iseen kun nuu kennamteetti meeqadha 3 cm dha isin 3 cm and asitti immoo ati 8 nuu kenname kun immoo walakkaa irratti waan ta'eef iddoon kun maal taati 4 cm taati jechuudha kanaafuu right angle triangle yookaan Pythagoras theoremidhaan argachuu dandeenya jechuudha Pythagoras theoremidhaan kun hypotenuse keenya ta'e jedhamti that means right angle fuuldureera waan ta'eef hypotenuse ta'eera jechuudha kanaafuu maal goona rogoonni lamaan hidhamanii kana nu dhufu jechuudha iseen kun slant height keenya yookaan L keenya yoo taate L squarein wal qixa maal taati jechuudha 3 square plus 4 square dha jechuudha okay kana booda L squarein keenya or L squarein keenya wal qixamee maal taati jechuudha 9 plus 16 ta'a jechuudha okay kana booda L squarein keenya or L keenya wal qixa under radical goone jechuudha gamalachuun under radical yoo goone that kana gaafa walitti laatan meeqa 25 dha jechuudha is equal with 5 ta'a gaafa jalaa bahu jechuudha kanaafuu L keenya 5 cm jechuu dandeenya jechuudha 5 cm dha jechuudha kanaafuu gara kanatti dhumna asitti immoo kun square dha beeziin isaa kun square dha tokkoon tola nuu kennameera 8 cm dha kan nuu kennamte 8 cm inni kun immoo beeziin keenya jechuudha tokkoon 8 cm hundi isaa immoo 8 dha kanaafuu parameetri jechuun 8 plus 4 waan ta'eef 8 plus 8 cm dha kuni that cm dha unitiin isaa
times what times L arganne irraa L keenya meeqadha 5 cm dha jechuudha 5 cm dha jechuudha okay kana booda 1 over 2 masii qabna jechuudha okay kana booda meeqa ta'a jechuudha kuni this equal with 1 over 2 times 8 times 4 meeqadha 32 dha jechuudha okay times 5 dha jechuudha centimeter as centimeter jirti jechuudha okay kana booda ilaala kana lamaan gaafa goonu 16 centimeter times 5 centimeter ta'a jechuudha okay kana booda kana gaafa kanaan baay'istanu that ta'a jechuudha 18 centimeter square dha jennee bifa kanaanii maal arganne jechuudha lateral area arganne jechuudha ittaanse area total argachuun dura area of base argachuu qabna area of base ammoo rectangular dha kun okay rectangular waan ta'eefi maal ta'a area of base equal to square dha rectangle hin taane square waan ta'eef ammoo L square dha jechuudha is equal with 8 centimeter square dha jechuudha is equal with 64 centimeter square dha jechuudha maaltu area of base jechuudha okay erga area of base ta'e total area argachuu dandeenya jechuudha area total ini walqixa maal ta'a jechuudha lateral area plus base area dha jechuudha okay kanaaf iyyuu lateral area meeqa qabna ture 80 centimeter square plus base area meeqa qabna 64 centimeter square qabna jechuudha plus kanaaf iyyuu this equal with 144 centimeter square dha jennee bifa kanaan total area argachuu dandeenya jechuudha inni kan biraa volume barbaadu yoon jedhan volume maal ta'a jennee volume jechuun 1 over 2 1 over 3 ifama area of base times height dha jennee that kanaaf iyyuu laala asitti 1 over 3 times area of base meeqa arganne 64 times 64 centimeter square times height meeqa qabna 3 centimeter square qabna jechuudha 3 kana 3 kanaan balleessa gaafa kana this equal with meeqa taati jechuudha 64 centimeter cube centimeter qabna waan ta'eef centimeter square miti height irratti ifama das kanaaf centimeter cube dha jechuudha jennee bifa kanaan argachuu dandeenya jechuudha volume example ammas fakkeenya jechuudha base keenya square 10 cm kan ta'e yoo ta'e pyramid tokko jechuudha of pyramid kun kan pyramid jechuudha that pyramid tokko fi and height isa that 5 and radical root 3 yoo ta'e and slant height isa kan hin beekne yoo ta'e maal isa barbaadna find lateral area total area base area and volume barbaadi nun jedha that isa kana barbaadna fi area lateral equal with margin 1 over 2 base perimeter times slant height dha jechuudha amma garuu wasitti slant height hin qabnu slant height haadhamnu iyyuu malee maaltu nuu kenname height fi that square base nuu kenname kana jechuun pyramidin keenya mee kana fakkaata inni afudhannu jechuudha that pyramidin keenya kana kan fakkaatu ta'e jechuudha ilaala bifa kanaanii kana kan fakkaatu yoo ta'e pyramid jechuudha that bifa kanaanii yoo kana kan fakkaatu ta'e jechuudha base keenya base kun jechuudha base isheen kun meeqa dha 10 cm dha height immoo isheen kun asii kaatee isheen fts geessu jechuudha asii kaatee isheen kana gidduu geessu height nuu kenname meeqa dha height equal to 5 and radical root 3 cm dha yoo kana ta'e jechuudha kanaaf iyyuu dala gadi baasuu dandeenya asii kana maal gochuu dandeenya tokko height kana qabna inni kan biraan dalga qabna asitee curraadhiisi kan barbaadaa jiru slant height isee kana dha jechuudha okay asitti ilaala kun 10 cm jechuun walakkaa seeti seen gadi baadhe kun seen kun gidduuni asii kaatee amma asii gidduu geessu jechuudha walakkaa seeti jechuudha walakkaa waan ta'eef iddoon kun maal taate jechuudha 5 cm taati jechuudha iseen kun immoo qabanaa kennameera height dha height naa kenname sun immoo 5 and radical 3 cm dha jechuudha inni kan barbaadaa jiru see kana dha jechuudha okay amma see kana salphaatti argachuu dandeenya jechuudha maal goona isee kana jechuun that maalidha hypotenuse keenya keenya illee waan slant height keenya dha miti slant line keenya kana iseenis walqixa maal taate slant height keenya walqixa warra kana square goona jechuudha that means 5 and radical 3 square time plus maalii jechuudha 5 square dha jechuudha okay but after that this equal with 5 kana square gaha goonu meeqa dha 25 isee kana square godha square gaha gootan times 3 dha jechuudha okay plus 25 dha jechuudha this equal with 75
5 plus 25 dha jechuudha. Kana booda asitti slant heightiin L squarein keenya wal qixa maal taate jechuudha 100 dha jechuudha. Kana gamalachuun under radicalii jalqabachina jechuudha. That L keenya wal qixa 10 cm dha jechuudha. Okay, gara kanatti dhumna. 1 over 2 jenneerra 1 over 2 times what perimeter. Perimeter immoo akkuma isin jedhe pyramidin keenya rectangular square dha jechuudha. Square jechuun immoo 4 what side qaba jechuudha. Waan immoo it has 4 side afur qaba jechuudha. Side afur qaba taanaan tokko maal jenneerra square jenne. Square jechuun 4 side qaba laala tokko lama sadi square tokko isaa immoo 10 jechuudha. Kanaaf iyyuu perimeter isaa maal ta'a 10 plus 10 plus 10 plus 10 dha jechuudha. Okay, kana jechuun karaa biraadhaan immoo 10 times 4 dha jechuudha. Maaliif side afur qaba waan ta'eef times 4 gochuu dandeenya jechuudha. Isa kanaan hojjechuu dandeenya is equal to 40 dha jechuudha. Okay, after that iddoo kana perimeter keenya meeqa jechuudha 40 cm dha jechuudha. Kana booda laayinii keenya immoo slant height keenya immoo meeqa arganneerra 10 cm arganneerra jechuudha. Isa kana kanaan gaafa salphistanu tiun tuuraan tu waanidha 40 lamaan 20 dha jechuudha. 20 cm dha jechuudha. Times 10 cm jechuudha. Okay, this equal with 20 times is 200 cm square dha jechuudha. Okay, bifa kanaan shallaguu dandeenya. This is lateral area keenya dha jechuudha. What about area or base area? Base area wal qixa maal ta'a L square dha amma. Why? Because our base is what is square. Okay, square one tape L times L L square dha jechuudha. Okay, this equal with 10 square or 10 centimeter square dha jechuudha. This equal with 100 centimeter square ta'a jechuudha. Okay, amma immoo total area immoo wal qixa maal ta'a jechuudha. Area or lateral area plus area or base area dha jechuudha. Okay, kana booda kun wal qixa maal ta'a jechuudha. Lateral area meeqa arganneera 200 cm square dha jechuudha. Plus base area meeqa arganneera 100 cm square dha jechuudha. Kana booda this equal with 300 cm square dha jennee bifa kanaan area total argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf tokko jirtu senis maani volume equal with 1 over 3 area of base times height dha jechuudha. Okay, kanaaf iyyuu 1 over 3 area of base keenya meeqa ture? Area of base nuti qabnu that area of base hojjetanirra jechuudha. Innis 100 okay centimeter square dha jechuudha. Times height keenya nu kennamtee senis maayidha 5√3 dha jechuudha. 5√3 centimeter dha jechuudha. Okay, kana gaafa waliin baay'isu maal ta'a jechuudha. That laala si kana kanaaf waliin baay'istu 500√3 centimeter cube dha jechuudha. Over what 3 dha jennee bifa kanaan volume keenya argachuu dandeenya jechuudha. Amma immoo piramidii kanatu nu kennan. Piramidii nu kennan irratti slant heightiin nu kennamtee as slant heightiin jirti jechuudha. Slant heightiin meeqadha? 10 cm dha. 10 cm jechuudha. Okay, yoo slant heightiin keenya 10 cm ta'e laala dhiifama kun slant heightii tun taane that AG kanadha kan 10 cm nu kenname jechuudha. That say kana jechuudha 10 cm kan nu kenname. Ni galee isa kana miti jechuudha. Kan nu kenname AG irra kan jirtu kana jechuudha. Yoo AG irra kan jirtu kun AG kuni 10 cm nu kennamte jette maal barbaanna? Find that lateral area, total area, area of base and V yookaan volume barbaadi mun jedha. Kanaaf iyyuu maalidha jalqaba lateral area equal to maal ta'a 1 over 2 P times L dha jenneera. Laala asitti maal nun jedhamu lateral faces are equilateral triangle dha jedha. Maaliif asitti period illee kanallee akkamitti arganna kan jedhu jechuudha. Kanaafuu lateral area ni yookaan lateral facing kun jechuudha fuuldura kanarra kan jiru maalidha nun jedha that equilateral triangle. Equilateral triangle jechuun triangle roogni isaanii hundi wal qixa ta'e jechuudha. Kanaafuu lateral area kana tokko keessaa gadi baafanna jechuudha. That kana yoo ta'e jechuudha fakkeenyaaf jechuudha lateral area kun jechuudha. That triangle kun hundi isaanii maalidha wal qixadha jechuudha. Roogni isaanii asiin kan jiru wal qixa jechuudha. Okay, erga kun hundi isaanii wal qixa ta'eeti laala asitti seen kun nu kennameera jechuudha. Qarqara tokko nu kennee 10 cm dha jedhee. Asii 10 cm jechuun kunis 10 cm dha jechuudha. Okay, 10 cm dha jechuudha.
okay and asittillee kunillee kan gara jalaa jirullee jechuudha beeziin keenyallee 10 cm dha jechuudha okay kanaafiyyuu paarameetiriin keenya meeqa ta'a jechuudha 1/2 paarameetiriin keenya hundeensaa tokko regulaariidha piramidiin nu kenna regulaariidha waan ta'eef maayila 10 cm ta'uu arganneera seen kun 10 cm erga tokko 10 cm taate hundi isaa 10 cm hundi 10 cm jechuun immoo 40 dha jechuudha times slant heightiin keenya immoo 10 cm dha jechuudha 10 cm dha jechuudha 10 cm qora okay kana booda see kana kanaan balleessa meeqa kun 20 cm dha jechuudha times what 10 cm this equal with 200 cm dha jechuudha okay ittaansinee kan barbaadnu maali area of base dha jechuudha area of बेजिंग kan keenya maali jenneer equilateral triangle dha equilateral triangle inni hane बेजिंग kan keenya 10 cm akka itti arganneerra jechuudha 10 cm ta'ee ka'e asitti immoo right laala right pyramid ta'ee ka'e regular jechuun karaa biraadhaan square dha jechuudha kanaaf square jechuun immoo hundi isaanii rogoonni achi jala jiran suni hundi isaanii wal qixaadha jechuudha tokkoon isaa 10 cm taanaan hundi isaanii immoo 10 cm ta'u jechuudha kanaaf iyyuu square taanaan immoo area of base maal ta'a 10 cm square dha jechuudha okay L square waan ta'eedhaaf L square is equal with 100 cm square dha jechuudha maaltu 100 cm square dha jechuudha area of base keenya 100 cm square inni kan biraa total area dha total area immoo wal qixa maal ta'a akkuma beekamu immoo that area of lateral plus base area dha jechuudha base area is equal with 100 asitti 200 ifama 200 200 centimeter square plus 100 centimeter square dha jechuudha this equal with 300 centimeter square dha jennee bifa kanaan argachuu dandeenya kan biraa volume dha volume immoo wal qixa 1/3 area of base times height keenya dha jechuudha okay haa ta'uti garuu height hin qabnu amma wanti beekuu qabnu height hin qabnu jechuudha Lala area of base qabna 1/3 times area of base keenya 100 dha jechuudha okay 100 cm square garuu height hin qabnu jechuudha lala as keessatti gaanuu kennu bifa kanaan nuu kennameera asitti that kana fi that bifa kanaan nuu kenneera jechuudha okay kana jechuudha lala asii kan nuu kennamte see kanadha asii immoo 10 cm nu kennameera 10 cm jechuun ammoo siiti walakkaan see 5 dha jechuudha okay asirraa olee kana dha jechuudha kan barbaadaa rocho see kana dha jechuudha height kana hin qabnu jechuudha height nu barbaachiseera jechuudha okay kanaafuu roogsalee sana gadi baafanne asii bifa kanaan kana qabna that asii amma siiti 5 cm qabna asii 10 cm dha asii kana 5 cm qabna 5 cm that asii kana dhabne jechuudha see kana height see kana dhabne jechuudha okay as finnee buufachuudhaaf height dhabne miti height kana argachuu asitti kun right angle triangle kun hypotenuse nu kenname hypotenuse keenya meeqa 10 cm jechuudha square equal with maal goona jechuudha asitti height keenya jechuudha height square plus maali taate jechuudha 5 square jechuudha 5 cm square jechuudha kana booda 10 square jechuun meeqadha 100 cm square jechuudha equal with height square plus 25 cm square dha jechuudha kana booda 100 cm square minus 30 cm 25 hin jirtu kun minus taate as dabartii jiru wal qixa gararraatti okay 25 cm square dha jechuudha this equal with height square ta'a jechuudha okay height square keenya wal qixa maal ta'a jechuudha 100 minus 25 100 minus 25 jechuun 75 cm square dha jechuudha kana booda height square gamalachuun under radical jira galchina jechuudha height argachuudhaaf height equal with under radical 75 cm square dha jechuudha under radical 75 jechuun immoo 25 times 75 jechuun kun times 3 jechuudha wal qixa okay kanaaf iyyuu this 25 immoo bahuu danda'a kana jechuun maal wal qixa maal ta'eef this equal with what under radical 25 times under radical 3 wajjin wal qixa waan ta'eef jechuudha okay kun immoo maal ta'a isin hin bahuu dandeessi jechuudha meeqa taate 5 under radical root 3 dha jennee bifa kanaan argachuu dandeenya jechuudha sentimeetira dha jechuudha asitti maaliif sentimeetira square turte ilaala sentimeetira square turte sentimeetira square immoo sentimeetira taate baateetti jechuudha kanaafuu height keenya arganneerra jechuudha height keenya wal qixa maal taateetti jechuudha 5
under radical centimeter 3 centimeter ta'eera jechuudha. Kanaafuu volume keenya wal qixa maal taate jechuudha 1/3 area of base times maali jenneerra height dha jenneerra area of base qabna is equal with 1/3 area of base keenya 100 centimeter square times as height arganneerra 5 centimeter dha jechuudha. Is equal with 500 √3 over 3 centimeter cube dha jechuudha. Bifa kanaan argachuu dandeenya jechuudha. Okay, amma immoo fakkeenya kooniidhaaf ilaalla himee right circular koonii tokko qabnaa nu jedha. Koonii nuti qabnu kuni heightiin isaa 3 cm, radiusiin isaa 3 cm dha. Maal barbaadna? Area of lateral or lateral area, total area, base area and volume barbaadii nu jedha. Okay, kana himee that visualize goona yeroo jennu bifa fakkii kaasuun gaariidha. Maaliif that akka ifa nu ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf koonii ittiin kanadha jennee haa fudhannu jechuudha. Koonii nuuf kennamte kanadha jennee haa fudhannu. Okay, yoo kooniin keenya kana ta'e amma as keessatti radiusiin nu kennameera. Asii kaasee amma asitti radiusiin keenya meeqadha? 3 cm dha jechuudha. 3 cm. Heightiin nu kenname. Heightiin asii kaaftee amma asitti jechuudha. That heightiin kana gidduudha. Heightiin kunis meeqa nu kennamte? 3 cm dha jechuudha. Okay. Kan biraa kan nu kenname that kanumadha jechuudha. Okay. Kana booda maal barbaanna? Area lateral area barbaanna, total area, base area and volume barbaanna jechuudha. Okay. Jalqabamee lateral area barbaanna. Lateral area wal qixa maal ta'a jenneer? Pi or saraan kaayisanii 1/2 perimeter times what? Times slant height dha jenneer. Kana booda 1/2 perimeter jechuun immoo asitti kooniidhaaf maal ta'uu qaba? 2 pi r dha. Maaliif sarkiliidha waan ta'eef sarkulaari waan circumstance isaa barbaanna yookaan naannawaa isaa circumstance kan geengoo barbaanna jechuudha. Okay? Times slant height dha jechuudha. Asitti tuudhaan gaafa badde jettu that maal taate jechuudha? Pi radius times slant height. Garuu asitti ilaalaa slant height hin qabu. Slant height argachuudhaaf asittis kun asitti height nu kennameera, radius nu kennameera. Heightiin keenya kana see kana dhaaf fudhadha. Radiusiin keenya kana dhaaf fudhadha. Okay? Slant height kan hin dhabne see kana dhabne jechuudha. Okay? Slant height kana argachuudhaaf slant height kana argachuudhaaf maal gochuu dandeenya? Pythagoras theorem fayyadamuu dandeenya jechuudha. Asitti 3 cm dha, asittis 3 cm dha jechuudha. Okay? Kana Pythagoras yeroo fayyadamu maal slant heightiin keenya wal qixa ta'a under radical c square plus 3 square jechuudha. Amma sinii galee reedhee gaara. That L'n keenya wal qixa under radical what? 9 plus 9 dha jechuudha. Kana booda this under radical 18 dha jechuudha. This under radical what? 9 times 2 dha jechuudha. Okay? Kana jennee salphisuu dandeenya. Kanaafuu 9 maal ta'e 3 taate ba'uu dandeessa. Under radical 2 jennee that what? Centimeter dha jechuudha. Kun maal keenya jechuudha? Slant height dha jechuudha. Okay, amma slant height kan koo argadheera jechuudha. Kanaaf iyyuu maal gochuu danda'a? Pi times radius meeqa turte? 3 cm turte jechuudha. Times slant height kan koo meeqadha? 3 under radical 2 dha jechuudha. Centimeter dha. That kanaaf iyyuu kun maal taate 3 times 3 9. Okay, under radical 2 pi centimeter square dha jechuudha. Kun slant height keenya yookaan lateral area keenya dha jechuudha. Okay. And kan biraa base area barbaanna. Base area immoo wal qixa circle waan ta'eef pi radius square ta'a jechuudha. Okay? That pi radius square waan ta'eef kuni pi times radius keenya meeqa turte? 3 dha jechuudha. 3 centimeter square goona jechuudha. This means 9 pi centimeter square dha jennee area of base argachuu dandeenya jechuudha. Okay, amma immoo total area immoo wal qixa maal ta'a? Total area jechuun that area of or lateral area plus area base dha jennee. Okay, this equal with lateral area meeqa argannee turre? 9√2 plus centimeter square dha. Centimeter square plus asitti immoo base areas 9 pi centimeter square argannee turre jechuudha. That bifa kanaan area total argachuu dandeenya jechuudha. Kan biraa kana feemaanii volume equal to 1/3 jenna. 1/3 what? Area base times or base area times height dha inni irraa jechuudha. Height nu kennameera 1/3 base area keenya meeqadha? That 9 pi centimeter square qabna jechuudha. Times height qabna 3 centimeter dha. 3 centimeter dha jechuudha. Asitti 3 kanaan baddeessa. Kana booda kun maal ta'a jechuudha? 9 qofatu hafa jechuudha. 9 pi centimeter
asitti square qabna turre times centimeter tokko moosii qabna centimeter cube ta'a jennee bifa kanaan dalaguu dandeenya jechuudha. Amma viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaan naaf tura.